Nagaa fayyaannoo waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maatii chanaalii koo kan taatan har'a waan ta'een isinitti agarsiisuu barbaade. Telegiraamii yeroo baay'ee yeroo fayyadamnu miseejii yommuu ergamuudhaaf hin arginu hundisaa disorder ta'e nama jechuudha. Individual namarraa kan nu dhufullee chaanaaliirraa gruupii irraa haa ta'u hundisaa keessa nama. Isa kanaaf akkamitti chaanaalii kireet yookaan fooldarii kireet goona isa jedhu isinitti naasa'a. Jalqabaa seetiin kan jedhu seentu achi booddee foolder kan jedhu jira. Fooldarsi kan jedhu seentu kireet ni fooldarii haaraa maqaa barbaadanii kireet gochuu barbaadanii fooldarii jettanii seentu. Yoo wanti rikoomandii yoo jiraate immoo arriin jechuun miseejiiwwan ergamanii hin dubbifamu kan walitti qabatudha. Fakkeenyaaf kanarratti yoo aadde jettan isiniif dabala jechuudha asitti. Akka isin wantoota miseejota hin dubbifamne argattanii jechuudha. Darbee parsonaal jedha parsonaal namoota dhuunfaarraati. Miseejiiwwan isinii dhufan argachuu barbaaddan parson kan jedhu kan aadde gootu. Fakkeenyaaf kana deemnee ilaalle duraan laalaa naannoo kana wanti hin jiru hundisaa wal keessa nam'ee jira. Garaagarummaa ammoo kana booda dhufu ilaaluu dandeessu. Argitanii amma kan dhufe parsanii fi unread kan jedhudha jechuudha. Miseejiiwwan hin dubbifamne kan duraan jiran yoo itti dabaluu barbaaddan edit kan jedhu as seentu achii booddee create new folder jettu. Fooldarii haaraa asitti add gootu jechuudha. Fakkeenyaaf add chatii kan chatootan add gochuu barbaaddan add chat jettu as keessa jira jechuudha. Waan isin barbaaddan gruupii qofaatti osoo baasuu barbaaddan gruupii kanarratti kilik gootanii save kan jedhu dhuftanii tuqxu dhufee asitti isinii ba'a jechuudha. Argitanii kanaaf isa kana add gochuu barbaaddan create jettuun akka gruupichi create ta'u argitu jechuudha. Amma osoo keessaa baanee ilaalle gruupii kan jedhu asitti nuuf dabalama jechuudha. Argitanii kun gruupiiwwan jechuudha. Gruupiiwwan wal wajjin haasa'uu dandeessan chat gochuu kan dandeessan asiin isinii ba'a jechuudha. Asitti gruupiiwwan namoota garaagaraa wajjin haasa'uu dandeessanidha kun. Isa kana asiin argattu. Akkasumas yoo chaanaalii faatti dabaluu barbaaddan achuma edit kan jedhu irratti tuqtanii kaatanii create new folder kan jedhu irratti tuqxu chaanal jettanii asitti barreessuu dandeessu. Maqaa barbaaddan jechuudha. Chaanal kan jedhu asitti barreessitanii create jettu. Waan ta'een hin jedhe asitti please choose at least one chat for this jedhee chatii tokko add gochuu isin gaafata akka jechuuti. Fakkeenyaaf add chat jettanii kun argitanii channels kan jedhu kan click godhattu isinii fida create gootu jechuudha. Dhufeera kanaaf isa kana filatti argitanii kanaaf create yoo gootan hin dhufachuudhaan argitan channel kan jedhu asitti nuuf ida'ama jechuudha. Baanee haa ilaallu kunoo dhufeera jechuudha. Kun chaanaaliiwwan namoota dhuunfaarraa isinii dhufu kan odeeffannoowwan garaagaraa namoota dhuunfaarraa isinii dhufu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo hin barbaanne ta'e immoo dhumarratti wanti kun yoo isinitti hin tolle ta'e deebitanii balleessuu dandeessu. Edit seentanii shiiphatanii kan argitu jedhe delete kan jettudha. Bakka buuti kun hunda isaanii deebitanii baasuu yookaan balleessuu dandeessu jechuudha. Har'aaf waa'ee telegiraamii sitii guddaa inni qabu kana erga isinitti himee gaariitti fakkaata. Yeroo biraa wanta biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Eebbifamaa.